waan gabaabaattiin godha Oromoon jedha fakkeenyaaf. Kana booddee kana ergan godhee booddee conditioning check gochuu barbaade waanidha jechuudha. Oromoo isa jedhu kanadha jechuudha. Conditioning kun true ta'uu isaa haalli ittiin check godhu maalidha? As keessatti wanti isin hubachuu qabdan inni kun assignment operator yeroo ta'u inni kun immoo comparisonidha jechuudha yookaan immoo compare kan godhudha jechuudha. Kanaafiyyuu Oromoon jedhu kun true jechuunsa value variable Oromoon jedhu kun qabu true ta'uu isaa argisiisa jechuudha. Garuu Oromoo jedhee inni mallattoo wal qixaa lama qabu kun maalidha? Compare gochaa jira jechuudha. Yoo true ta'e akka jechuuti jechuudha. Kanaafiyyuu erga kana goonee booddeessitti immoo mallattoo gaaffii goona jechuudha. Sababiin isaa maaliif wanti kun if it is true or false haala kanaanidha jechuudha kan inni cheekii gochaa jiru. Yoo true ta'e maal ta'a jechuudha? Gara isa conditionii isa taanutti darbaa jechuudha. Kanaafiyyuu conditioniin itti aanu immoo maalidha? Bakka kanatti document.write jennee as keessatti maalidha kan inni goonu Oromoo true erga ta'ee eeyyee jenna fakkeenyaaf. Yoo namni kun Oromoodha ta'e true ta'ee jira sababii ta'eef wanti nuuf display ta'u maalidha? Eeyyee kan jettu kanadha jechuudha. Kanaan ala yoo isa jedhuuf immoo maal keenya jechuudha? Mallattoo tuqlamee kana erga keenya booddee document dot write jennee asitti immoo maal goona lakki jenna jechuudha. Lakki jenna jechuudha. Kana erga goone booddee amma haala akkuma mul'atu kanatti laayinii tokko irratti xumurree jechuudha. Waan gochuu barbaannu kana laayinii tokko irratti xumurree jechuudha. Haala kanaanii gabaabsinee xumuruu dandeenya jirra jechuudha. Kanaafiyyuu amma yoo conditioning kun as keessa wanti jiru kan wal gitudha ta'e wanti dura ta'u isa kanadha jechuudha. Kun yoo turuu ta'edha jechuudha. Gabaabaatti as keessatti gochuudhaa fi wanti ammattuu kana keessatti wanti ta'u wanta teestii ta'udha jechuudha. Bakka sanatti conditionii teestii ta'udha jechuudha. Erga kun ta'e booddee immoo kan itti aanee kan dhufu wanti true ta'e bakka kanattidha jechuudha. Yoo true ta'e kan execute ta'u isa bakka kanadha jechuudha. Kanaan ala immoo yoo wanti itti aanu false ta'e kan execute ta'u isa itti aanu kanadha jechuudha. Kanaafiyyuu haala kanaanidha jechuudha kan inni deemu. Kana erga goone egaa mee cheekii goona yeroo goonutti kunoo eeyyee ta'e jechuudha. Deebiin isaa eeyyee dhufee sababiin eeyyee dhufee fi asii maalidha inni kuni turuudha jechuudha. Kanaafiyyuu kan immoo yoo false goone amma gaa maaltu nu dhufuu qaba? Gabaabaatti inni kun falseedha. Oromoon turuudha jechaa jira jechuun falseedha. Amma value Oromoon qabatee jiru kun falseedha sababii ta'eef falseen turuu duukaa waliin qixxaataa yoo jenne soba ta'a. Kanaafiyyuu isa kanatu mul'ata osoo hin taane isa itti aanu kanatu mul'achuutu irra jiraata jechuudha. Innis isa lakki jedhudha jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo refresh goonutti maal ta'e lakki kan jedhutu mul'ate jechuudha. Kana malees immoo yeroo fakkeenyaaf conditioning heddummatu keessatti immoo haala kamiinidha wanti akkaataan inni nuun itti goonu isa jedhudha jechuudha kan inni nuun ilaallu. Dhiira ta'uusaa fi akkasumas immoo dheerina qabaachuusaadha jechuudha wanti nuun cheekii goonu. As keessatti amma maal jechaa jirra jechuudha? Dhiiraa namichi kun asii maal jedhaa jira? Vaaliyuun asii kennameef turuudha sababii ta'ee fi turuu yeroo ta'utti immoo maal ta'a jechuudha? Wanta as keessa jiru gara mul'achuutti deema jechuudha. Kanaafiyyuu bakka kanatti gaama akka inni waan inni display godhuni godha jechuudha. Fakkeenyaaf as keessatti namni kun dhiiradha. Deebi'ees immoo maalidha? Akkasumas dheeraadha jechuudha. Dheeraa jenna jechuudha nama kanaanii. Sababiin isaa lachuun isaayyuu turuu yoo ta'e maal ta'a jechuudha? Gara maalitti deema? Dhiirni dhiira jedhus turuu ta'e inni dheerina jedhus yoo waan ta'e dhiira akkasumas dheeraadha jechuutti deema jechuudha. Kanaan ala yoo fakkeenyaaf namni kun dhiiradha. Dhiiradha jechuun dhiira akkasuma immoo garuu dheerina qabaachuu hin qabu yoo jenne fakkeenyaaf dheerina qabaachuu hin qabu yaada jedhu yoo jiraate as keessatti gaama wanti nuun gochuu qabnu maalidha jechuudha. Isuma gararraa kanan koppii godha as keessatti namni kun dhiira garuu maal miti garuu dheeraa miti jechuudha. Dhiifama miti jechuudha. Kana jechuun namni kun dhiiraadha garuu maal miti dheerina hin qabu jechuudha. Nama dheerina qabu miti. Sababiin isaa mallattoon nootii kunni mallattoo nootiidha.
akka hin taane kan ibsitu negatiiviidha jechuudha. Wanta sila jirurraa yoo vaaliin sirra jiru true ta'e gara falsiitti kan deebistudha jechuudha. Yoo true ta'e immoo gara yoo sila falsii ta'e gara truetti jechuudha. Wanti kun nootti falsii jechuun trueedha kasilas. Yoo immoo true ta'e gara falsiittidha jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Yoo kanaan ala immoo fakkeenyaaf else if jennee bakka kana keessatti conditionin alanna cheekii goonu maal ta'a jechuudha. Namni kun dhiira miti. Kanaafiyyuu dhiira miti jechuudha. Sitti mallattoo nootii keenye fi wanti inni biraa cheekii godhu maalidha? Garuu dheerina immoo qaba. Namni kun dheerina qaba jechuudha. Kanaafiyyuu dheerina erga qabaatee amma gaa wanti nuun cheekii goonu maalidha? Bakka kana keessatti namni kun dhiira miti jechuudha. Dhiira miti garuu maalidha? Garuu dheeraadha jechuudha. Namni kun hojjaadhaan dheeraadha jechuudha. Kanaafiyyuu amma gaa maalidha? Inni kun dhiira miti garuu dheerina kan qabudha isa jedhudha jechuudha kan inni adda baafatu. Kanaan ala hin ta'u yoo ta'e garuu maalidha? Xumura irratti wanti ta'uudha qabu yookaan namni kun dhiira dheeraa ta'uu qaba. Kanaan ala immoo dhiira garuu dheerina kana hin qabne ta'uu danda'a. Kanaan ala immoo dhiira miti dheerina qaba. Kanaan ala yoo kanaan ala baate garuu maalidha kan itti aanu jechuudha. Namni kun dhiiras miti akkasumas immoo maalis miti dheeraas miti jechuudha. Sababiin isaa maaliif? Yookaan dhiira dheeraa ta'uu qaba yookaan immoo dhiira dheeraan taane ta'uu qaba yookaan immoo dhiira dheeraan taane ta'uu qaba. Kan kanaan alaa immoo dhiira ta'uu dhiisee dheerina kan qabu ta'uu danda'a jechuudha namni kun. Haa ta'u malee xumura irratti wanti ta'u kanadha jechuudha. Amma gaggabaatti asirraa akkuma hubannutti lamaan isaayyuu turuudha. Dhiirris dheerinnis turuudha jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo vaaliin kun lamaan isaa bakka inni itti turuu ta'uudhaan cheekii ta'u immoo bakka kamidha? Kanaafi asidha jechuudha. Kanaafiyyuu dhiifama dhiira akkasumas immoo dheeraadha isa jedhudha jechuudha. Amma kan nuuf display ta'u yeroo refresh goonu dhiira akkasumas dheeraadha. Fakkeenyaaf immoo dheerinni isaa falsii yoo ta'e dheerinni isaa falsii ta'e jechuun maal jechuudha? Dhiira garuu maalidha? Dheerina kan hin qabnedha jechuudha. Kanaafuu dhiira garuu dheeraa miti ta'uu danda'utu irra jiraata jechuudha. Yeroo refresh goonutti dhiira garuu dheeraa miti jechuudha. Sababiin isaa dheerina kan hin qabne ta'uusaa mallattoon kun hin argisiisti sababii ta'eef jechuudha. Inni itti aanu immoo maalidha? Yoo fakkeenyaaf immoo kun turuu ta'e jechuun dheerina kan qabu ta'e garuu dhiira miti yoo ta'e dheerina kan hin qabne yoo ta'e immoo maal nun jechuutu irra jiraata? Dhiira miti garuu dheeraadha kan jedhu jiraachuutu irra jiraata. Dhiira miti garuu dheeraadha kan jedhu kun amma dhufeera jechuudha. Yoo lamaan isaa immoo falsii ta'e lamaan isaa yoo falsii ta'e immoo maaltu taasisa jedhu laaluudhaaf immoo dhiiras miti dheeraas miti jechuudha. Wanti kun dheerinas kan hin qabne dhiiras miti jechuudha. Kanaaf akkaataa kutaa itti aanu wal arginaa. Yaadaaf qe'ee qabdan koomentii gubbaa nuuf kaa'aa. Galatooma.